dhawin apartaamaa hedduu gartee kan bikkasan jiru ganda keessa apartaamaa san dhawanii nama hedduu fixan ummata nagee. Guyyaa irraan tanaatis nama hedduutu gartee gaaffii kaasaa ture. Gama keessaatiinis warreen barreessitan hedduudhaatu jira. Mootummaan Iraan maaliif hoteelan dhawuti? Maaliif hoteelan gartee Dubaay keessa jiruu fi akkasumas karaa gartee Doohaadhaati bikka adda addaatti hoteelan maaliif dhawuti? Ammaasis warri tokko tokko misaayiloota gartee samii keessaa bu'u kan ganda keessa kufaa jiru keessaafuu Qataar keessatti misaayiloota kanarraa hedduu yaaddooytanii jirtan. Maaliif misaayiloonni Iraan kuni ganda keessa kufaa maaliif achi kufaa jettanii gartee gaaffii kaaftanii jirtan. Gaaffiilee sana isiniif hin deebisa. Dura dursoo misaayiloonni gartee ganda keessa kufaa jiru kuni misaayila Iraanii miti. Misaayilli ganda keessa kufaa jiru misaayiloota keessa dhawniitu jira kan gartee Tahaarii fi akkasumas kan Peetireetik misaayil kajaaniin san. Misaayiloota Iraan kan dhufu kana dhawanii balleessuudhaaf misaayiloota gartee isaanii kana gisee dhawan cinaansa fashaleeti gaddeebi'ee naannuma san dhawaa jira. Cinaansa immoo samii keessa kuteeti dhawuu dadhabee ifiif gaddeebi'ee gartee bikkuma biraatti kufaa jira. Isin galtee rakkoo tanaatutu isaan qabate. Tanaafi misaayiloonni Iraan kuni gabaabinumatti gartee bira daddabree waan gartee isa kana dha'uudhaaf ol deemu hunda bira dabree bikka barbaachisu san dhawaa jira. Bikka itti deemu san dhawaa jira. Ammaasis gaa warri Iraan kunis gartee hedduu waan akkuma jaansanitti gartee waan hedduu qo'atanii jiran jecha akkaataa waraana Ameerikaatii fi warra Israa'el kana ittiin dura dhaabbatanii itti falmanii amata dheeraa istadii godhaniiti hojii tana gaggeessaa jiran. Tanaafi amma hogguu gartee Qataar hogguu dhawan misaayila hedduudhaa fi duroon hedduu hogguu takkatti ergan. Hogguu kana wanni gartee raadaarri misaayilota hedduudhaa fi diroona hedduutu dhufu jira jee hogguu signaalii kanne Tahaar kuni misaayilota hedduu samii keessa gadhiisa jechuudha. Kana keessa misaayilonni kun gartee cinaan isaa ol ka'eetuma gaddeebi'a. Kaan ammoo samii keessa deemeeti dhawuu dadhabee gaddeebi'a tokko tokko dhawuttis ni jira beekaa. Okay? Sanii fi gartee viidiyoolee adda addaa hogguu gartee misaayilonni warri gartee ganda keessa hogguu bu'u kan Iraanii miti. Kaan warra gartee Qataarumaa fi akkasumas kan jara misaayilota Iraan kan baaraqee gaddeebi'aa jira. Okay? Akkasitti gartee hubaddaadha. Warri ammaan tana dhufaa jirtan odurraa haasawaa jirra. Harka keessaniin taaptaap godhaa, sheer godhaa, walii daddabarsaa. Dhugatti gartee wanni lolli ammaan tana deemaa jiru kuni mootummaan Iraan bikka jabduu san hin geenye lola kana keessatti. Bikki jabduu maal? Bikka jabduu misaayilota haaree itti fayyadamuudha. Misaayilli jabaan arraan tan isaan itti fayyadaman hypersoonikii kan Israa'el itti dhawan san qofa. Misaayilli san waan inni godhe Israa'el silaa gartanii. Footoon san gartee asirratti inumaa gartee like blookii 3-4 guututti gartee diigee jira. Inumaatu oduuleen takka takka akka jechaa jirtutti kan Jerusalem dhawan beektaa. Mootummaan Iraan tuni lola kana keessatti kophaa dhaabbachuu jirti. Maaliif Raashaan dhuftee hin gargaarre? Maaliif Chaayinaan dhuftee hin gargaarre? Yaani namni hedduun odeessaati jiran. Oduu garaagaraa jechuudha. Beekaa. Mootummaan Iraan Chaayinaas gargaarsa gaafachaa hin jirtu. Raashaas gargaarsa gaafachaa hin jirtu. Jarri kuni dubbiin gargaarsaa miti. Dubbiin jarri kuni ifii isaaniitiifuu gartee qophii gayaa godhaniiti jara kana hammam takka gartee biituun akka ifiisiitiif jabduu taate. Akka ifiisiitiif Israa'el tana dhukkee irraa kaaftuu fi inumaatu Ameerikaan guututti gartee kaampiin isiidhaa tan amata 20 ol Iraaniin shirjattee jirtu tun hundinuu barbaduutu godhuu barbaadan. Kanarratti gargaarsa beekaa nama gartee hogguu lolaa kana biyya feetee haalaatu hogguu gargaarsaaf yaammatte. Gaafa gartee lolli hin jirre gaafa gartee lafti nagayaa warri ati yaammatte kuni si dhaadatan. Sitti dhaadatan nu si gargaare siin jaanii waan akkana nu godhe nu si gargaare waa hedduutu keessa jira. Garuu immoo karaa
karaa gartee basaastoota adda addaatiin kana ammasis gartee sarveelansiidhaan reekaanansansiidhaan kana hundaan akka malee gargaaraa jiran. Tana gartee akkasitti hubadha isiniin jechuu barbaadeeti. So hoggaa gartee Alaarajaaniin akkana jiru waan saploodhaa miti. Mootummaan Alaarajaan jechuun silaa nama gartee dippiloomaatiidha. Namtichi kuni nama hedduu gartee muuxannoo yeroo dheertuudhaati qabu. Nama addunyaa irratti illee karaa gartee dippiloomaatiik sarkilii irratti akka malee kabajaa qabu. Yeroo dheertuudhaaf dubbii himaa paarlaamaa biyya Iraanis ture, achi boodaas gartee karaa achi duraas karaa gartee fooriin ministeera keessa nama hojjechaa ture, nama gartee waan deemaa jiru kana qaceelloo beekurraa. Viidiyoo tokkotu jira. Viidiyoo warri Iraan galgala kana gadhiisan. Viidiyoo san asirratti dhiyeessuu hin danda'u. Yoon hin dhiyeesse akkaawuntiin tiyya ni cufamti. Tana gartee isin hin sobu dhugatti isin himu. Anga ni beektan asirratti isin hin sobu gizmuu hundaa'u dhugumaan isin hima. Viidiyoon isaan gadhiisan laal kaampii amma wanni dura asirra agartan kuni mee maal isinii fakkaata? Mee maqaa barreessaa wanni ijaan agartan kuni maal isinii fakkaata? Akkanumatti gulaaltan. Achi booda isiniif hin hima. Qaceellotti barreessaa waan kan hunda agartee maqaa barreessaa. Dirooni dhugaa dirooni maqaa isaatis ni beektaniimi. Shahid jechuun ni beektan. Maqaan isaatu shahid. Dirooni inni kun. Mee gaabar diroona kana lafarra bar tarrisanii bar yoo xiqqaate kiiloomeetira gaabar dheeroomina isaa jechuudha. Laal kuni habba tokko akkana lama sadii akkasitti gartee goflaan kuni habba tokko. Lafarra akkana dheereessanii gama kanaanis dheereessanii misaayiloota hunda tarrisanii xayyaarota lolaa qopheessanii haayiparsoonikiidhaaf waa hunda eessa jira isin fakkaatti? Lafa jala jira. Lafa jala jira. Lafa jalaa qopheessaniiti kan ganaa hojii